Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee haga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 19:25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitii Naayilsaatiif intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan kibxata guraandhala 28 bara 2017 akka lakkoobsa Itiyoophiyaatti immoo guraandhala 21 bara 2009 keessummeessaan keessan irraa ani namoo daandiiti. Oduu addunyaaf antuu jubee horaatiin mataan oduu pireezidaant Doonaald Tiraamp yeroo jalqabaaf har'a galgala mana maree bakka bu'ootaaf haasaa dhageessisuuf jiru. Naannoo daangaa Oromiyaa bulchiisa naannoo Somaaleetti walitti bu'iinsa geggeessamaa tureef ammallee itti jiru jedhamu laalchisee aangawaa mootummaa naannoo Oromiyaa tokko haasofsiisnee jirra. Oduudhaa boodatti deebina. Dhaabbanni tokkummaa guutummaa Itiyoophiyaa me'aad hoogganoonnii fi miseensonni keenya nu jalaa hidhamaa jiru jechuudhaan ibsa kennee jira. Kun immoo gabaasaa keenya oduu keessaati. Kan baroota dheeraa waa'ee uummata Oromoo qorataa turteef hojiiwwan guguddaa hojjetaa turte. Oromoo birattis qabbannee jedhamuun beekamtu qorattuu aadaaf jiruuf jireenyaa Booni Hoolkomb galateeffachuudhaaf dhiyeenya kana as naannoo Waashingtan DC'tti qophiin tokko qophaa'ee ture. Sagantaa keenya waa'ee uummata Oromoo keessatti dhiyeessina. Maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma oduuf gara tujubeettaa deebinu. Pireezidaant Doonaald Tiraamp dhiyeenya innaa seera tumtoonni boqonnaaf kutaarraa dhufanitti deebi'an mormii ka'eef pireezidaantii duraanii Baaraak Obaamaa himatan. Seera tumtoonni sun jijjiirama eegumsa fayyaa fiduuf jedhaniif karoora maalii akka qaban namoonni aariin guutaman gaaffii dhiyeessaniifii turan. Riippaabilikaanonni akka jedhanitti mormitoonni kun irraa hedduun garee mormitoota isaanii dimookiraatotaan qindeeffame jedhaniiru. Gadamoojiiwwan ajajoota waraanaa Yuunaayitid Isteetsi 100 ol ta'an koongiresiin dippiloomaasummaaf gargaarsa biyyootii alaaf deeggarsa kennamu akka gadi hin cabsine gaafatan. Tiraamp har'a haasaa galgala mana marii bakka bu'ootaaf dhiyeessaniin bajeta isaanii koongiresaaf innaa dhiyeessan waraana biyya isaanii wooyyessuuf kan oolu $54 biliyoona gaafatu jedhamee eegama. Innaa kanas keessumaa ministirii haajaa alaaf dhaabbata kunuunsa qilleensa naannoo irraa bajete akka gad-xiqqaatu gaafachuuf jiru jedhameera. Hoogganoota riippaabilikaanotaaf dimookiraatotaaf xalayaa aangawoonni gadamoojiiwwan waraanaa kaleessa erganiin dippiloomaasii misoomaaf humna ittisaa wal faana cimsuun Ameerikaa nagaa qabdu uumuuf barbaachisaadha jedhan. Itti dabaluudhaanis hoogganoonni waraanaa duraanii xalayaa isaanii keessatti muuxannoo horatan irraa barnoota argataniin rakkoo biyyoota hedduu tarkaanfii waraanaa qofaan hiikuun hin danda'amu jedhan. Afaan yaa'iin mana maree Yuunaayitid Isteetsi Pool Raayaan gabaasaalee hariiroo aangawaa duula filannoo Tiraampiif Raashaa gidduu kan yeroo duula filannoo ture jedhu deebii argachuu qabaa jedhan. Deebii argachuu qabna. Innaa nuti fuula duratti sosso'aa jirrutti homtuu akka hin ta'in adda baafachuu qabna jechuudhaan Raayaan gaaffiif deebii televiziyoona NBC waliin geggeessaniin ibsaniiru. Hariiroo Tiraampiif Raashaa gidduu jiru laalchisee sadarkaa koongiresaatti qorannaalee sadiitu geggeessamaa jira. Raayaan qorannaa kana keessatti abbaan alangaa addaa ramadamuu isaa hin dubbanne garuu qorannaan gam lamaan hirmaachisee geggeessuun barbaachisaa ta'uu cimsanii yaadachiisuudhaan odeeffannoon basaasaa saaxilamuu dhabuusaa mirkaneeffachuu qabna jedhan. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Samaayawii paartiin bulchiinsi isaaf miseensonni isaa hangi tokko ammayyuu kutaalee biyyattii adda addaa keessatti humnooti nagaa eegsisanii na duraa hidhamaa jiru jechuun komee qabu dhiyeesse. Hangi tokko immoo achi buuteen isaanii dhabamee jedha. Gochi kun mormitootaaf paartii biyya bulchu gidduutti marii araaraa geggeessamuuf jirurra dhiibbaa kaa'uu mala jechuudhaan itti gaafatamaan quunnamtii uummataa ka paartichaa beeksisaniiru. Gabaasa mallaskaachuu ammaa namoota dhiyeessa. Dhaabbanni tokkummaa guutummaa Itiyoophiyaa me'aad har'aa akka beeksisetti irreessi kumaa Nugusee Darsoo torbanneen lamaan dabraniif mana hidhaa jiran. Barreessaan dhaabbatichaa obbo Daanee Xilaawun raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti hoogganaa olaanaan dhaabbatichaa kun aanaa Cilgaa keessatti kan argamtu ganda Gubaa'ee jedhamtu ijoollee isaanii dubbisuuf dhaqanii achumatti qabaman.
gara magaalaa Gondoritti geessamuu isaaniirraa kan hafe obbo Nugusee eessa akka buusan waan beeknu hin jiru jechuudhaan dubbatan barreessaan dhaabbatichaa. Kanneen dhiyeenya kana hidhaman hoogganoonni dhaabbatichaa kabiroonis agammaatti akka hin hiikamiin dubbatanii jiru. ደሴ ሁለተኛ ፖሊስ ጣቢያ እስከ ማታ ድረስ ስንቅ የሚያቀብሏቸውም ሰዎች አድርገን እያቀበሏቸው ነበር። Bichanaarratti walitti qabaan aanaa kan paartii keenyaa obbo Baay'ee Dassuuf obbo Simene kanneen jedhaman akkuma hidhamanitti jiru. Yilmaaf Densaa keessatti obbo Simene Gassasee amajjii 16 hidhamanii ammallee akkuma hidhamanitti jiran. Ammallee obbo Zammanee Geexu magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Gullalleetti barreessaa dhaaba keenyaa kataan baatii dabre amajjii keessa hidhamanii ammallee hidhaadhumatti jiran jedhanii jiru. Hoogganoonni fi miseensonni paartiilee mormitootaa hidhaman maatii paartii mootummaa fi randeebiyaa marii paartii mootummaa paartiilee mormitootaa gidduutti geggeessamuuf karoorfamee jiru laalchisee dhiibbaa hamaa akka qabaachuu malu yaaddoo isaanii ibsanii jiran. Obbo Daaneen marii ammaan dura paartii mootummaa waliin geggeessame irratti waa'een hidhamuu hoogganootaaf miseensota mormitootaa ka'uu isaallee dubbatanii barreessaan Mahiraa kun akka jedhanitti aangawoonni mootummaa marii sanarraa turan dubbii isaa ni qulqulleeffanna jechuurraa kan hafe agammaatti deebii akka hin kennin dubbatanii jiran. Dhukaan konkolaataa keessaa kiyyeeffame har'a ganama Moqdishoo keessatti dho'ee lubbuu nama tokko galaafachuu aangawoonni Somaaliyaa beeksisaniiru. Maddeen nageenya eegumsaa akka jedhanitti namni eenyummaan isaa adda hin baafamne konkolaataa sanaan gara hojiitti deemaa ture. Kanneen biroo hedduun illee dho'iinsa sanaan miidhaan irra ga'uun gabaasameera. Dhukaan konkolaataa irraa sun buufata xayyaara Moqdishoo irraa gama kaabaatti kan argamu konyaa Wabeerii keessatti dho'e. Haleellaa sanaaf itti gaafatama kan fudhate hin jiru garuu dho'iinsaaf ajjeechaa Somaaliyaa keessaaf yeroo hedduu Alshabaabtu itti gaafatama fudhata. Riphxee loltoonni Yemanii kanneen Hawtii jedhaman ijoollee umriin isaanii hanga waggaa 15 dabalatee adda waraanaa irratti akka isaan lolaniif fo'ataa jira jechuudhaan Amnesty International beeksiseera. Maatiiwwan ijoollee dhiiraa 4 kan umriin isaanii waggaa 15 hanga 17 gidduu jiru garee mirga namaa kanaaf akka ibsanitti ijoolleen kun riphxee loltoota sanaan kan fo'aman Sana'aa keessatti. Akka gabaasa har'a ifa ta'etti ijoollee sana keessaa 2 bakka buutota Hawtii kanneen mana barnootaa amantii keessaan kan fo'aman yoo ta'u maatiin isaanii quban qaban. Amnesty International damee Beerutitti ittaanaa daayirektara kataan Samaa Hadis akka jedhanitti humnootiin Hawtii ijoollee kan maatii isaanii jalaa fudhatanii ijoollummaa isaanii adda waraanaarra akka oolan taasisaniiru jechuun beeksisaniiru. Oduu namaaf qabnu kanuma. Kan dhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Naannoo daangaa Oromiyaa bulchiisa naannoo Somaaleetti walitti bu'iinsawwan geggeessamaa turan ilaalchisuudhaan deddeebisnee gabaasuun keenya ni yaadatama. Dhimmuma kana ilaalchisee hoogganoonni Oromiyaaf ka bulchiisa naannoo Somaalee gidduu kana gamaaf gamanaa ibsa kennaa turan. Kanarraa ka'uudhaan hoogganaa waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Araggaa jaallanneen haasofsiistee jirti. Godinaaf aanaalee Oromiyaa walitti bu'iinsawwan kun keessatti geggeessaman ibsuudhaan jalqaban obbo Addisuun kunooti. Oromiyaa keessatti ji'oota 2-3 darbanii humni hidhate dhufee rakkoo qaqqabsiisaa ture. Godinaalee 5 keessatti, aanaalee 14 keessatti. Godinaaleen 5 kuni Harargee Bahaa, aanaa Qumbii, aanaa Cinaaksan, aanaa Miidhagaa Tolaa, aanaa Gursum, aanaa Mayyuu Mulluqqee fi aanaa Baabbileeti. Godina Harargee Lixaa immoo aanaa Bordoddeeti. Godina Baalee immoo aanaa Daawwee Sarar, aanaa Sawweenaa, aanaa Madda Walaabuu fi aanaa Raayituutti. Godina Gujii immoo aanaa Gumii Eldelloo fi aanaa Liibanitti. Godina Booranaa aanaa Mooyyaaleetti muddee gara dhumaarraa kaasee yeroo adda addaa humni hidhate dhufee uummata irratti miidhaa geessisaa ture. Humnoonni kun kaayyoon isaanii waan gurguddaa lama akka ta'e eessaa dhufan? Naannoo Somaalee Itoophiyaa keessaa dhufu yeroo dhufanii lola kaasanii attaa godhanii kaayyoon isaanii tokkoffaan daangaa babal'ifachuu fedhii qabu. Miidhaa raawwatanii jiraattonni naannoo Oromiyaa iddoo sana jiran na'anii yookaan sodaatanii yeroo isaan iddoo sana siqan yeroo isaan baqatanii alaabaa mootummaa naannoo Somaalee Itoophiyaa fannisuudhaanii iddoon sun iddoo naannoo Somaalee Itoophiyaa fakkeessanii fudhachuudhaaf yaaluutu jira.
Kanaan dura naannoo Sumaalee Itoophiyaa fi naannoo Oromiyaa gidduutti ol dhabbeen daangaa tureera. Garuu uummanni sagalee kenneera mitiiree lafatti cituu barbaadu. San sitti maa jira. Sagalee kenneetu riifarandamiidhaan furmaata argateera. Waan kana ta'eef fedhiin amma daangaa babal'ifannaadhaaf gama sanaan taasifamaa jiru madaalli kamiinuu akka mootummaa naannoo Oromiyaatti fudhataman qabu jechuudha. Murtoo uummataa bara 1997 akka lakkoofsa Itoophiyaatti taasifame sanaanii hoogganamna jechuudha. Isaan deemama jechuudha. Kaayyoon inni lammaffaan namoonni miidhaa kana qaqqabsiisan humnoonni hidhatanii naannoo Oromiyaa keessa aanaaleen filasii tuqe godinaalee shanan keessatti dhufanii fedhii diinagdees qabu. Weerara raawwatanii waan argatan saamanii deemula. Adeemsa kanaanii ji'oota lamaan darban keessatti naannoo Oromiyaa keessatti aanolee fi gandoota godinaalee shanan kana keessa jiran keessatti miidhaan lubbuu namaa irratti qaqqabeera, qaama namaa irratti qaqqabeera, qabeenya irrattis miidhaan ga'eera jechuudha. Mootummaan naannoo Oromiyaa yeroo kana mootummaa Sumaalee Itoophiyaa wajjin dhimmicha irratti miira itti gaafatamummaatiin karaa mariitiin karaa ilaameetiin hiikuudhaaf tattaaffii godhaa tureera. Ammas gochaa jira bakka mootummaan federaalaa argametti jechuudha. Amma egaa bakka walitti bu'iinsi kun itti uumame keessatti maalirratti walii galame namoota nagaa irratti balaan kun qaqqabuu hin qabu. Namoota balaa kana qaqqabsiisan anis hin beeku ejjennoo jedhu mootummaan Somaalee tarkaanfachiiseera. Eega kana ta'ee dhimmi kun dhimma naannolee lamaan gidduutti mudate waan ta'eef mootummaan federaalaa hatattamaan gidduu galee Oromoon tokko qe'ee isaa keessatti du'uu hin qabu. Ejjennoo jedhu tarkaanfachiifneetu ejjennoo sanaan koomaandi poostiin labsii yeroo hatattamaa hordofuuf hoogganu iddoolee jeequmsi itti ka'e kana akka hoogganu namoota nagaa irratti horsiisee bultoota namoota qonnaan bultoota irratti miidhaan akka hin qaqqabne itti gaafatamummaa kana fudhatee haala kanaan socho'aa ture. Kana bira darbee namoonni akka kana raawwatanii fi seeraan gaafatamuu qabu kan jedhu ejjennoo kana tarkaanfate yakkamtoota waan ta'aniif. Jiraattonni naannoo ka Booranaas ka Harargee keessaas akka dubbisneetti warra koomaandi poostiitiyyuu inumaayyuu hidhattoota tumsee gargaaraa jedhu meeshaalee gurguddoo hidhataniiru konkolaataa waraanaa hundumaayyuu qabu jedhu warri nuyi dubbifne. Mootummaan federaalaa humni ittisa biyyaa gocha akkanaa raawwata kan jedhu amantaa akkasii hin qabnu akka mootummaa naannootti. Wanta akkasii raawwatameeras taanaan yakkadha seeraan qulqullaa'ee tarkaanfiin kan irratti fudhatamu ta'a jechuudha. Garuu raayyaan ittisa biyya keenya miti uummata Itoophiyaa uummata Oromoo dhiisnaan yeroo nageenya kabachiisuuf biyyoota biraa deemullee namuusa isaatii fi miira uummatummaa isaatiin beekama waan ta'eef akka mootummaa naannoo Oromiyaatti raayyaan ittisa biyyaa uummata isa tokkoof loogee yookaan immoo qaama nageenya jeequ isa tokkoof loogee isa tokko irratti miidhaa qaqqabsiisa kan jedhu akka mootummaa naannoottis aan akka dhuunfaattis ejjennoo kana hin qabnu jechuudha. Namoota dhuunfaatiin garuu wanti achi keessatti yoo jiraate loogummaan akkasii yoo jiraate wanti karaarraa dabee seeraan ala raawwatame yoo jiraate garuu namni kamiyyuu seeraan ol waan hin taaneef seeraan kan itti gaafatamu ta'a. Eeruu kana fudhannee qaamota dhimmi ilaalu wajjiniin kan irratti hojjennu ta'a jechuudha. Isin humnootii hidhatan kan bulchiisa naannoo Somaalee keessaa jettani jiraattonni akka jedhanitti immoo liyyuu poolisii jedhu kan bulchiisa naannoo Somaalee. Liyyuu poolisii gaafa jalqaba bu'uurfame hidhannoo addaa fi ogummaa addaanii Alshabaab akka haleellaan geessisne eeguudha. Akkamittiin humni kun deebi'ee Oromiyaa keessa ka'uu danda'e ga'een qooda hojiin jiru akka itti bobba'an. Hin beennu gaasa eenyutu bobbaasaa liyyuu poolisiin maaliif hundaa'e kan jedhu hin beennu. Jurisdikshinii keenyaan aladha kun naannoo keenyaan alatti waan raawwatamu waan ta'eef tarii gama mootummaa naannoo Somaaleetiin yookaan immoo mootummaan federaalaa kan akkamittiin akka addaan baasee qoratee maal akka qulqulleesse isaaniin gaafachuun hin danda'amu. Baay'ee uummatni lamaan yeroo dheeraadhaaf uummata waliin jiraate uummata jaalalaan jiraate uummata gaa'ela waliin qabu afaan walii dubbatuu fi uummata wal jaallatudha. Rakkoon kun rakkoo uummata lamaan gidduu jiru miti. Uummati Somaalees ta'e uummanni Oromoo miidhaa jiru kana hin balaaleffatu lamaan isaanii jechuudha. Garuu immoo waa'ee liyyuu poolisii caaseffamii isaa maaliif as garagalee kan jedhu sun liyyuu poolisii miti ajaja keenyaan ala dhahaa kan jedhu ejjennoo akkasii tarkaanfachiisu yeroo wajjin mari'annu qaamotni gama mootummaa naannoo Somaaleetiin jiranii nu garuu nageenya daangaa kan eegu qonnaan bulaaf horsiisee bulaa keessaa kan filatamu milishaan naannoo sana jiraatudha. Kan dhageenyeyyuu ammuma miidiyaarraa yeroo rakkoon kun uumamu yeroo uummatii komii kaasuu dhageenye kan ammoo qaama dhimmi ilaallatu biratti rakkoo akkasii jira komii akkasiitu sadarkaa kanatti ka'aa jira kan jedhu ibsinee jirra. Garuu immoo ajaja keenyaanii kan deemu miti nusi qaama akkasittiin miidhaa raawwatu hin beennu beekamtii keenyaan aladha kan jedhu ejjennoo akkasii nutti himaniiru warri mootummaa naannoo Somaalee. Kanaaf adeemsi kun nuuf qulqullaa'u namoonni yakka raawwatan gama keenyaanis yoo jiraatan seeratti dhiyaatanii seeraan gaafatamanii gama sanaanis kan jiran immoo akkasitti qulqullaa'anii seeratti dhiyaachuu qabu. Gidduutti namni nagaan du'uu qabu. Oromoon tokko qe'ee isaa keessatti utuu horsiisee bulu utuu
qotatee bulutuu dafqa isaatiin jiraatu qe'ee keessatti du'uun qabu kan jedhu ejjennoo kana qabannee waliin mari'achaa jirra. Akkaataama kanaan egaa amma komaandi poostiin sadarkaa biyyaatti labsii yeroo hatattamaa raawwachiisu kun giddu galee dhimmicha qabbaneessuuf akkasittiin hojjetaara. Namoota yakkamanis qulqulleessanii addaan baasuun jalqabamee jira. Namoonni to'annaa jala oolanis akka jiran odeeffannoo qaba jechuudha. Akka waajjira keessanitti walitti bu'iinsa kanaan lakkoofsi namoota du'anii meeqa ta'a Oromiyaarra? Qulqullaa'ee nuun qaqqabne maaliif walitti bu'iinsichi amma yeroo dhiyootti itti fufee ture waan ta'eef har'as taanaan sadarkaa amansiisaa ta'etti waan inni qabneef lakkoofsi nama ammana kan jedhu nu biran geenye garuu immoo aanaalee sila siitu keessatti namoonni du'aniiru namni tokkos namni lamas immoo du'uun qabu ejjennoo jedhu qabna baay'ee nutti dhaga'ama baay'ee nu quuqa. Namootni garuu du'aniiru namoonni madaa'anis jiru qaamni nageenyaa dhimma kana hordofu qulqulleessee akka nu biraan ga'een uummata keenyaaf kan beeksisu ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf Itoophiyaa keessa jiraatame bulchiinsi naannoon adda addaa akkaataa hojii adda addaa qabaatu garuu akka hubannaatti waa'ee bulchiinsa sakaanii odeeffannoon baruun baay'ee rakkisaa natti hin fakkaatu. Ammas akkaataa ijaarama liyyuu poolisii hin beeku jettan garuu qonnaan bulaa godina sana keessa jirutu isaanii wayyaa akkasii uffatu hidhattoota akkasiiti beenna addaa jedhu kanarraa maddee gaaffiin koo garuu akka waajjiraatti gaafa ilaaltan namoota ajjeefamaniif gumaan baafamu yookiin immoo kanneen qabeenyi isaanii barbadaa'eef kan baafamu bulchiinsa naannoo Somaalee irraas haa ta'u kan mootummaa federaalaa irraa wanti kennameef jira. Ammaaf ganaadha. Iddoon isaa ganaa waan hin tasgabboofneef dubbichis adeemsa seeraan qulqulleessuu irra waan jiruufi seeraan eegii qulqullaa'ee booda tarkaanfii taanamee fudhatamuudha. Uummata buqqa'e deebisanii dhaabu jireenyi hawaasummaa kanaan dura ture addaan cite sana deebisanii tasgabbeessuun hojii yeroo taanutti hojjetamu waan ta'eef adeemsa keessatti kan ilaalamudha jechuudha. Dhaggeeffattoota keenyaa gaaffiif deebiin kun ka xumuraa miti. Booritti fufna. Hoogganaa waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Araggaa ibsa nuuf kennaniif guddaa galatoomsanna. Kan dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Antiroopooloojistii yookaan qorattuu aadaaf jiruuf jireenyaa kataate Boonii Holkomb waggoota 45 oliif hojiiwwan isheen waa'ee uummata Oromoo ilaalchisee hojjette turte sana yaadachuudhaaf akkasumas immoo galateeffachuudhaaf dhiyeenya kana gareen waldaa ogeeyyii Oromoo yookaan immoo Oromoo Professionals Association jedhamu as naannawa Waashingtan DC'tti bakka maatii fi firoonni ishee argamanitti qophii irbaataa tokko qopheessee ture. Uummata Oromoo biratti maqaa qabbanee jedhamuun kan beekamtu Boonii Holkomb bara shamarrummaa isheetti gara waggoota 2 Oromiyaa keessa jiraattee turte. Sun jireenya isheef hojiiwwan ishee sanii boodaa keessatti kan iddoo guddaa qabu ture. Tigist waa'ee bara Booniin Oromiyaa keessa turte, waa'ee hojiiwwan isheef, waa'ee sagantaa galateeffannaa isheef qophaa'e qophii qindeessite qabdi. Gara sanattin sin dabarsa. Keessummaan xiyyaarraa erga waggaa 45 har'aa dura waa'ee Oromoo dhageechee dhimma Oromoorraa nama fagaatee hin beekne. Boonii Holkomb jedhamti. Antiroopooloojistiidha. As Yuunaayitid Steets godina Oreegonitti dhalattee faranjiidha. Bara 1971 Oromiyaa erga dhaqxee waa'ee Oromoo qorachuu mirga Oromootiif dhugaa Oromootiif hojjechuurraa teechen beektu. Warri hojii Booniin Oromoodha hojjette beekuu fi bara dheeraadhaa ishii wajjin hojjete Oromoota baay'ee caalaa Oromoodha nama dhimmamtuu jedhanii dubbatanii ragaa bahaniif. Dhiyeenya kanas Oromoonni biyya alaa jiraatan galatoomii jechuunidha sagantaa kabajaa bakka namoonni hojii ishii beekan wajjin hojjetan maatiin ishii akkasumas hiriyoonni ishii baay'een argamanitti qopheessaniif. Sagantaa sanirratti abbaan manaa Boonii yeroo haasaa godhu Oromiyaa yeroo deemtu Boonii turte waggaa 2 booda. Gara Ameerikaa yeroo deebitu qabbanee taatee dhuftee jedhe. Garee ogeessota Oromoo kan immoo Oromoo Professional Groups warra saganticha qopheessaniif keessaa Dr. Eebbisaa Raggaasaa sagantaa san qopheessuudha waan isaan kakaase gaafadheera garasitti sin dabarsa. Garee ogeessotaan yaada kana egaa calqabne tureera garuu hojii irratti kan oole reefuu yaadni keenya namoota Oromoo kan hojjetanii umurii isaanii irratti fixanii
isaan badhaasa kennuudhaan yookaan kabajuudhaan namni odoo jiru odoo kabajnee Oromoo irratti yaadni keenya tokko kan hundaa'ee jechaadha. Booniin karaa hundumaan dhugaa yoo hojii boonii ilaallu karaa egaa isin kan hojii Oromoo irratti kan calqabde bara 90 yeroo Maccaatu Lamaa calqabu sanachirraa kaatee amma yoonatti Oromoodhumarratti karaa adda addaatiin hojjetaa jirti. Yoo namni dhabuu dhaqxeetii hiyyannoo nu dabarsitii karaa koongiresiidhaanii ishee wajjiniini akka firaattis ishii ilaalaa akka hiraattis ishii ilaalaa. Achi immoo yoo wanna adda addaa yoo jiru amma koongiresiin waa'ee Oromoo irratti yookaan waa'ee Itoophiyaa irratti yookaan mirga namummaa irratti yoo ta'e informeeshinii san nutti himtii akkanatu jira jettee nama kakaastee achi warra koongirasii irratti akka himnu gootii. Kanaafuu hin dhabamtu hawaasa keenya keessatti torbaniinis ta'u torban lamaanis ta'u bu'aan qabbanee hojiin qabbanee Oromummaa irratti maal turee maal fakkaataa kan jedhu irratti haasaa kan nu qopheessee obbo Lubeeffaa warri ishii yeroo dheeraadhaaf beekan achi turanii haasaa adda addaa gaggaarii godhamee badhaasni gaarii kennamee Maccaatu Lamaan irree badhaasa bareedaa kan ta'e kennee fi nu irree karaa Oromoo Professional Group kan jedhu badhaasa kenninee fi walumaa galatti qophii baay'ee bareedaa kan namni duutu gammadee ishiin irreetti gammaddee natti fakkaate wallaan. Sagantaa addaa qophaa'eef booda bilbilee mana ishii Waashingtan DC jirurraa haasofsiiseen ture. Baay'ee gammadu ishii ibsite. Well, I was totally surprised to start with. It was a totally unexpected honor. Baay'een dinqisiifadhe waanan gonkumaa hin eegne ture. Namoota kana qopheessan yeroo siisaa ibsaa kubbaa miillaa isaan leenjisu isa duran beekan ture. Amma guddatanii waldaa ogeessotaa uumanii jiru. Maatii kiyyaaf hawaasa Oromoo walumaa galatti namoota jireenya kiyya keessa jiran afeeranii kabajaa naaf qaban natti agarsiisuun baay'ee na gammachiise. Hojiin hojjechaa ture kabajan. Kanatti aansee egaa qabbaneen waa'ee hojii ishii bara dheeraa akkamitti Oromoodha hojjechuu akka filattee fi waggaa lamaan Oromiyaa keessa jiraattisan turtii ishii maal akka fakkaatu na yaadachiisii jedhee gaafadheen ture. Ashama kiyya qabbanee maqaan keenyu and the people would look up, oh, she's speaking Afaan Oromoo. Bara 1971 Oromiyaa dhaqee ji'a 2 booda yeroonsaa yeroo midhaan itti galfatan ture. Anis akkaataa walitti dhufeenyaa wajjin hojjechuu wal qarqaaruu daboo jedhamu kun waldaa kiristaanaa keessatti fakkeenya ta'innaa an jedhu qorachuu waan narra tureef isaa wajjin hojjechaa ture jette. Oduma hojii daboo kana hojjechaa jiranuu midhaan odoo guuranuu jechuudha. Boqonnaadhaaf gaaddisa jala taa'an nyaata fi dhugaatii dhufu eeggachaa turan. Achi warra achi keessa turan warra wajjin hojjechaa turte maqaan keenyuu jedhaniin maqaan kiyya boonii haalkoomii jette. Isaanis maal jechuudha jedhanii gaafatan. Sanboodagaa warra misiyoonidhaa fi warra ishiidhaa afaan hiikaniif wajjin qorannoo san geggeessaniin amalli ishee akkamii jedhanii isaan gaafatan. Isaanis booniin nama qabbanooftuu handafteen aarree ta'uu itti himan. Warri gaafisan dhiyeesses egaa muka jala jirraa qabbana jala jirraa egaa ishiinis amala qabbanaa qabaattee kanaan achi maqaan kee qabbaneedhaa jedhaniin. Ammas gaafii biraa ishii gaafatan. Ofii abbaan kee eessa akkamitti umurii kanaan kowaasi gadhiise du'eeraa jedhanii gaafatan. Booninis lakkii jira ani ananas jiru warra misiyoonii wajjiniin hiriyoota isaa wajjiniin aadaa keessan barachuu waanan barbaade fanas jiraa jetteen. Waaqni immoo gubbaadhaa gadi na laalee na eegaa jetteen. Egasuu maqaan kee hammaa qabee qabbanee waaqotii jedhanii baasaniif. Sanbooda Oromoonni hundi maqaa kanaan ishii waaman. Qabbaneen Oromiyaa horoo guduruu keessa waggaa 2 teechetti. Warra misiyoonii waldaa kiristaanaa babal'isuudha. Achitti hojjechaa turaniin affeerramteeti. Qabbanneen Oromoo ta'uufis ta'ee Oromoodha hojjechuudha. Namoonni waldaa kiristaanaa misiyoonidhaa gara Yuunaayitid Isteetsi deebi'an yeroo ishiin barattuu turtetti yeroo ishiin dargaggoo turtetti yeroo isaan achi Oromiyaa turanii as deebi'an haasaa isaa wajjin gootetu ishii kakaase. Akkanatti na yaadachiiste. They would come when they came back from Ethiopia, from Oromia, which they call the Galla territories. I questioned them at the time. Yeroo Itoophiyaadhaa deebi'an Oromiyaa bakka isaan Dagaallaa teeritorii jedhanii jechuudha. Afaan barachuun akkam ture jedheen gaafadhe.
nuyi afaan jara geeddaru dhaqneen baranne afaan amaaraa barannee jedhan. Anis maaliif lapheen uummatichaa afaan sana beeka miti odoo afaan hin baratin akkamitti jennaan mootummaan biyyattii amaariffa baradhaa jedhe. Biyyattii afaan saniin tokkoomsuu irratti hojii hojjetamaa jiru qooda qabaachuutu isinirra jira nuun jedhan jedhanii natti himan. Afaan namni baay'een haasa'u dhiisanii moo jedheen gaafadhe. Imaammati jiru san miti jedhan. Qabbanneen gaafii itti baay'isnaan warri misiyoonis erga waan kana sirriitti baruu barbaaddee barumsa antiroopoolojii amma tokko baradhuutoon nu wajjiniin garas imalii waan jiru ofii argii jedhaniin. Barumsichas hin barattee gaafii gaafattee deebii namarraa dhabdeefsanis deebii argachuudhaaf fakkaataa gara Oromiyaa calaate. Haala ture akkanatti yaadatti. We would be sitting in a church service. Every person in the room is Oromo, including the pastor. Tajaajila waldaa kiristaanaa keessa teenyee namni achi keessa jiru luba naannoo sanaa dabalatee hunduu Oromoodha. Lubaaf hojjettoonni wangeelaa afaan Amaaraa yookaan afaan Ingiliffaa caccabsanii haasa'u. Hunduu Oromoodha. Lubi afaan Oromootiin haasa'ee sun gara afaan Amaaraatti jijjiirama. Deebi'ee immoo gara afaan Oromootti hiikama. Kun kan ta'u immoo tarii basaastuun wayii mootummaatti afaan Amaaraatiin hin geggeeffamne jedhee himinnaa sodaa jedhurraati. Yeruma hundumaagaa waan achitti dubbatamu namoota keessumattuu afaan maanguddoonni achii dubbatanirraa sadarkaa lama fagaataa jechuudha. Erga gara Yuunaayitid Isteetsi deebitees waggaa 40 olii hojiiwwan lakkaawwameen dhumne gumaachite. Kitaaba barreessiteetti waldaa qorannoo Oromoo namoota dhaabanii fi jabeessan keessa tokko. Dhimma Oromoo waldaa hayyootaa kaanii kan akka waldaa qorannoo Afrikaatii fi kaan irrattis hin dhiyeessiti. Keessumattuu kitaabni ishiin obbo Sisaa Ibsaa hambara 2005 addunyaarraa boqate wajjiniin barreessite hojiiwwan ishiin hojjette keessaa hojii bu'uura ta'ee jedhamee dubbatama. Oromiyaa dhaqxee aadaa akkaataa jiruuf jireenyaa walumaa gala akkaataa jiruuf jireenya Oromoo beekuudhaa hawwii guddaa akka qabaatte natti himte. Deemuu ishiitiifis kun hunduu sababa. Digirii lammaffaa ishii yookaan immoo maastarsii ishii galmaa'uudhaa gara Kaampaalaa imalte. Achumaan Naayiroobii irraa gara Finfinnee seente. Guyyoota muraasa Finfinnee keessa turtee nama afaan barsiisuu fi qorannoo ishii qarqaaru wajjiniin gara Horroo Guduruu imalte. Qabbanneen waan waggaa 45 ol dura bara Oromiyaa turte ta'e waggaa natti himtu har'a akka waan kaleessa ta'etti yaadatti hundasaa. Oromiyaadhaa fi namoota oggas wal barte iyyaaddayi jedheen gaafadhe. I miss them. I have been committed from that time when I saw how baay'een important isaan yaada. Ergasii qabee dhimmameen hojjechaa jira. Akkaataa jireenyi isaanii dandeettiin addaa falaasamniif amantiin Oromoon qabu akka ilaalcha kiyyaatti barsiisa misiyooniin kennuuf yaalaa turan caalaa gadi fagaataadha. Lafa kunuunsuu humnoota addunyaa araarsanii nagaadhaan jiraachisuuf kaan dabalatee beekumsa guddaatu jira. Yeruma hundaayyuu kanan jedhu akkaataa jiruuf jireenya Oromoo namoonni sirriitti qoratanii beekuutu irra jira. Oromoon beekumsa addunyaadhaaf bu'aa buusuu danda'u qaba. Hayyoonni Oromoo walumaa gala Oromoonni baratan akkaataa jiruuf jireenya Oromoo ani arge arguudhaaf carraan argan irraa fageeffamaniiru waan jedhu. Qabbaneen jiruuf jireenyi ishii guyyaa guyyaa keessatti yeroo irra caalaa an dabarsitu Oromoodha hojjechuudhaan ta'us waldaa kiristaanaa fi hojiiwwan hawaasaa kaan biyyanaa keessattis hirmaannaa guddaa qabdi. Ergaan Oromoodha qabu siinaan jette xumura irratti ergaan Oromoota qabu dhimma Oromoo irratti yeroo hojjettan ofii qofa odoo hin ta'in lammiiwwan kaan hirmaachisuudhaan fira horachuutu irraa eegama. Ani maatii kiyyatti aanee dhimmi guddaan irratti hojjedhu yeroo kiyya kennuuf dhimma Oromooti. Ta'us waan kaan keessaa nan hirmaadhaa sun hojii kiyya anan dhimma Oromoo irratti hojjedhu in jabeessaa qarqaarsaa kan argadhus na godhaa jette. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya kanarraa kanumaan xumurraa boor walitti deebinaa gama keenyaan nagaatti jenna amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.